Ashama harka fuunee nagaan keenya kan kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u sinin jenna. Har'aa akkamitti haala salphaadhaan juusii mana keenya keessatti hojjannee dhuguu akka dandeenyu wal wajjiniin hojjannee dhugna. Hanga xumura isaatiitti nu wajjiniin turaa isiniin jenna. Ishee amma isa kana keessaa baafachaa jirra. Gumaa isaa jechuudha. Isaa booddee ammoo mummurannaa jechuudha. Isaan booda akka qolli isaa sirriitti irraa bareedee nu ka'uuf jechuudha. Kuni qola isaa irraa kaafanna. Immoo as keessatti kukkutanna jechuudha. Kuni kan itti daakamuudha. Faayidaan juus irraa argannu faayidaa hedduu irraa arganna. Akkasuma viitaaminii C qaba. Viitaaminii C immoo qaama keenya baay'ee barbaachisaadha. Jabina nuu kennuuf akkasuma immoo humna nuu kennuudhaaf filatamaadha jechuudha viitaaminii C. Kanaafuu juusii dhuguun baay'ee barbaachisaadha. Akkasitti hojjenna. Bishaan xiqqoo itti qicanna jechuudha. Booddee dhagoona shukkaara jechuudha. Xiqqoo itti naqanna malee guutuu miti jechuudha. Maankaa gimaash. This, you know. Okay. 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 Oh. Yo, very good.
Egaa akkasitti dhumna jechuudha. Alaa bituurra mana keenya keessatti hojjetannee dhuguu ni dandeenya. Akkasuma immoo yeroo boodatiif immoo warri ibsaa hin qabne yookaan mana keenya bakka baadiyyaattis immoo akkamitti juusii hojjetachuu akka dandeenyu waan itti hojjetan immoo yeroo biraa isinitti agarsiisa. Ammaaf kana fakkaataa jechuudha. Yoo dasiin jedhee laayik sheer akkasuma maatii qoonaa ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha.